Yooyaa nageenyi sin badhaadha. Kun chaanaalii yuutuubii UG Miidiyaadha. Chaanaalii yuutuubii kanarratti barnootawwan teekinooloojii hawaasummaa fi fayyaa ni argattu. Har'aa mata duree tokko wata dachaanii jirra. Mata dureen kun maali? Adoo waan tokko yookiin faayila wayii haqin, viidiyoo wayii haqin, bilbila keenya adoo faayila wayii osoo hir'isin akka istooreejii isaa ol kaasuu dandeenyu isinitti mul'isa. Gara barnoota keenyaatti osoo hin darbin chaanaalii yuutuubii kana sabskiraayib godhuudhaan akka barnoota keenyaa jalqabdan isiniin jedha. Amma adoo gara barnootichaatiin deemin internal storage kiyya akkuma iskiriinii gubbaatti mul'atu kana 0.95 giigaabaayitiidha ka jedhu. Ergaa isteeppii isinitti mul'iseen duuba immoo deebi'ee isinitti mul'isa waan ta'eef akkasitti akkana hubattan isiniin jedha. Gara barnootichaa deemnu. Jalqaba siitingii keessa seennaa. Iskiriinii kanarraa akkuma arginu gubbaadha gad harkisuudhaan siitingii irratti siitingii tuqna. Siitingii eega tuqneen booda apps and notification kan jedhu irratti ni tuqna. Isa iskiriinii irraa mul'atu kana jechuudha. Achiin booda see all 75 appidha. 75 baay'inaan appilikeeshinii kan qabuutidha. Kan keessanii garaagaraa ta'uu danda'a. Isa hin tuqna. Achiin duuba appilikeeshiniiwwan yeroo baay'ee itti fayyadan kanneen akka tiktokii, kanneen akka yuutuubii, kanneen akka instaagiraamii, kanneen akka miiseejii ta'uu danda'a, kanneen akka gaalaarii yookiin immoo faayilgoo ta'uu danda'a. Appilikeeshinii akkasii isaanirra deemuudhaan wanta hojjennu jira jechuudha. Fakkeenyaaf mee faayilgoo bira isin haa geessu. Akkuma iskiriinii gubbaa mul'atu kana files by Google kan jedhu kun 3.41 GB qaba. 3.41 giigaabaaytii qaba. Kun storage waliigalaati. Hin tuqna. Eegas tuqneen booda storage kan jedhu jira. Irra disable app notification permission kan jedhu irraa gadi hin adeemnu storage kan jedhu jira. Storage hin tuqna. Yeroo storage tuqnu manage space clear cache jedha. Clear cache kan jedhu kuni cache jechuun memory baay'ee xiqqaa ta'e yookiin wanta baay'ee xixiqqoo ta'e kan garuu yeroo nuti appilikeeshinii tokko fayyadamnu callisee akka garbage yookiin akka xuriitti wanta kuufamu malee wanta storage qabatee ta'eeru mute jechuudha. Akkas jechuun yeroo nuti yuutuubii fayyadamnu, tiktokii fayyadamnu, appilikeeshinii garaagaraa fayyadamnu yuutuubii irratti viidiyoo buusuu dandeenya. Garuu yuutuubii yeroo nu laallu waan nu laallee fi sababa nuti laallee fi appilikeeshinii nu fayyadamne sanii keechii kuufataa jechuudha. Xuraawaan nuti hin barbaachifne yookiin immoo wanta nuuf fayyadne as keessatti kuufataa jechuudha. Fakkeenyaaf tootaal istoorejii isaa meeqadha? 3.41 jedha. Bakka mallattoon deemaa jiru kan laalaati. 3.14 jedha. Keechiin garuu 254 meegaabaayiti jedha. App saayiziin immoo 4.31 jedha. Akkana jechuudha. Keechiin nuti hin barbaachifne osoo asirraa kiliir goone wanta nu miine 254 meegaabaayiti istoor ta'eera jechuudha. Clear goona jechuudha. Clear keechii tuqna. Yeroo nu clear goonu 0 deebaa jechuudha. 0 meegaabaayiti deebiira hubadhaa laala. Akkuma kanaan appilikeeshinii hundarra naannofnee keessaa hir'isna. Hir'isee ka'ee gara fuulaatti isin deebisa yeroo keessaa konsuumiin goone jechuudha. Hamma ta'e clear godhuuf yaalaa jira. Wanti deebi'ee iskiriinii irratti deebiseef maali? Amantummaa isaa haala qabatamaa isaa akka wanta biraa haqaan turre akka isin hubattanii fi dabarsaa luu dandeettanii viidiyoon akkasitti dheerata addii qaba. Garuu isin fayyada jedheeti faayila baay'ee haquun dura keechii godhu callaan wanta isin barbaachisu fudhatuu dandeettan waan ta'eef jechuudha. Ossaanii hordofaa. Ispeeshaalii appilikeeshiniiwwan yeroo baay'ee akka faayil manaajerii fa'aa akka telegiraamii fa'aa irratti fakkeenyaaf footoon kun appsaayizisaa 123 meegaabaayiti tootaaliin garuu 419 keechiin isaa meeqa 39 meegaabaayiti jechuudha. 37 akkana jechuun immoo gara almost viidiyoo daqiiqaa 15 yookiin daqiiqaa
kudhanii qabatuu wanta danda'u jechuudha. Kwaaltii isaa akka gadi bu'u yeroo jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan laayik godhuu hin dagatinaa. Koomentii kennuu hin dagatinaa. Haala saniini wal biraa bakka tokkotti akkuma isin fayyadamisa keessaniiti asiin dura haqaa waan tureef na biratti amma baay'ee kuufaman qabu. Ta'us garuu laayivii akka ilaaltanii haala jiru akka hubattanuu fi waatsaappii irratti baay'ee fayyadameera. Mee waan gumaafuu gara dhuma application dhuma shakkadhutti adeemu akka storage guddaan irraa fudhatee yaadu application yeroo baay'ee fayyadamu immoo keessa seenee beeka meegaabaatii tokko kg qabdi imoonis akkana godhuudhaan application yeroo baay'ee fayyadamtan Android irratti bilbili kan godhama Infinix Hot 7 dha. Keessani baay'ee haala jiru bakka irratti argaman waan ta'eef yeroo sitiin jedhu dhuftanu mee file go by Google ka jedhu hanga 3.41 megabyte jedha amma garuu 3.16 gara bu'eera jechuudha. Yeroo sitiin gubbaa seentanu app and notification kun fuuldura irratti isin dhufne mallattoo search tuquudhaan apps jedha search godha isin dhufa. Mee gara fuula hangafaatti isin deebisuuti gara file go kiyyaatti 1.5 GB tul guddateera almost 0.6 yookiin 600 megabyte application waan muraasa keessa deemu qofa clear keechuudhaan gadnaa olnaa keera jechuun storage kiyya garuu file haqa tokko illee hin jiru practical waan ta'edha hojjedha yookiin immoo ejjannoo irratti fudhadhaa gochaan laalaati isin gargaara jedhee abdii qaba. Fuula YouTube channelii kana subscribe godhaa like godhaa. Barnoota isin argattan kan namoonni biraas argatu qabu jettanii amantan immoo namoota hin beekneef dhaqqabsiisaa. Share godhaa. Yaadaa fi qeeqa qabaattan immoo comment naa godhaa. Yookiin immoo karaa fuula Facebook kiyyaatiin karaa keessaatiin waan linkii godhee jiruuf achirratti naa barreessuu dandeettanii horaa bulaa deebana.